akka jaan hayyoonni muumina dhugaa yeroo mokkorame beeytaa jaan akkasuma ammas waahila dhugaa yookaan saahiba gaarii yeroo rakkatte beeytaa jaan. Mangartuu ati umraa fiddee akka nama tokkootitti erga umraa deebi'e inuma hammaatee maal ilmi namaa sheeka ta'ee surree baafatee sagaraa godha. Muka gaariidhaas yeroo inni midhaan dhale beeytaa jaan. Gurbaan duniyaa qofa filadhee jedhe akiraa dhiise jedhe. Kuma dhibba naa galchaa ni fincaa'ee ilaantiin dhugaa jedhe waliyaadu billaahi rabbi isa haa qajeelchu je'amee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Daawwattoota kiyya arraan tana madaallii xiqqoo takkaan isinii kan nu barbaada. Akka jaan hayyoonni muumina dhugaa yeroo mokkorame beeytaa jaan akkasuma ammas waahila dhugaa yookaan saahiba gaarii yeroo rakkatte beeytaa jaan. Muka gaariidhaas yeroo inni midhaan dhale beeytaa jaan akkasuma jaartii gaariis gaafa jaarsi miskiinawee beeytaa jaan. Kanaaf jireenya keessatti wanni nama mudatu hedduun qormaata tahuu irraa fudhattee waatti madaallachuu ni dandeessaa jechuudha. Taphaatiin ishee maama bayaanuu eegalee. Mee wayitii waan nama rabbi irraa dhagahuun beekanii atiin kun wayitii kadhattu du'aayin teellee wayitii garii hin qeebalamti. Waa hedduu argee aboo nama sanii du'aayii godhi lafeetiyyaa mee rabbi haa qajeelchu jee katmii rabbi haa tolchu jee inullee katmii rabbi haa tolchu isallee katmii rabbi haa tolchu. Mangartuu ati umraa fiddee akka nama tokkootitti erga umraa deebi'e inuma hammaatee maal ilmi namaa sheeka ta'ee surree baafatee sagaraa godha. Wal'iyaadu billaahi wal'iyaadu billaahi wal'iyaadu billaahi rabbi haa qajeelchu jee abboomee maal taate ati akiraa irra duniyaa naa wayya jee bar nabi waan jedhan Allahumma laa taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablaga ilminaa irra yaada kenna duniyaan godhin jedhanii bar. Gurbaan duniyaa qofa filadhee jedhe akiraa dhiise jedhe. Kuma dhibba naa galchaa ni fincaa'ee ilaantiin dhugaa jedhe waliyaadu billaahi rabbi isa haa qajeelchu je'amee sidiikiyyaa jee himee lafeetiyyaa gurbaan gara itti deemaa jiruun gartanii waan an dhaamu dhaamsa dhumaa man babbayaaniif abboo rabbumaa jedha qaata warra harargeellee jenna warri harargee milkaaya shaamiin ibroollee gorsan milkaaya ulamaa'iin gorsite mi'aa milkooytu garuu rabbumaa jedha. Poolisiin harargee keessa jirtan islaaman jedhu kiristaanan jedhu maamma bayaa waggama takka mana hidhaanuu kaaya rabbumaa jedha rabbumaa jedha rabbumaa jedha. Dhiisaa miskiina haa jiraatu sirraa dhiisaa jee. Lakkaa manuma hidha maali beeytaa lafeetiyyaa. Maal argatan hidhanii miskiina kana abbaa ilmooti jaartirra amma isin mucaa keessan kanarraa isin hidhan isinitti tola. Lakki mucaa nyaata garbuu nyaataan jiru midhaan nyaataan jiru fiyuuzii sammuutu gubatee galgalaallee hin jimaa ganamallee jimaa. Sa'aatii matakkan qabu jimarraayyuu ammootiin haa taa'u wanni guddaan namni akkasiisan goone dhimma tokkeessa godhe abboo manuma hidhaa. Du'aayi magoraa fi du'aayi goraa fi. Islaamummaan jaalattu asli kiyya diiniin jaalattu islaamummaan jaalattu isan jaalattu yoo isa jaalatte. Manni hidhaa fokkataare manni hidhaan ta'u. Lakki haa taa'u waan malee. Akkasanii tanuman naa mul'ate asli kiyya wallaahi rabbi haa qajeelchu. Hidhaa tun hidhaan taatu hidhaan hin taatu. Hidhaa nama sheekatii miti nuti diina keenya fuunta manyaanu hidhaan ulfu azaaba bar hidhaan. Nuti maal jenna beeytanii amma biisa jedhan rasuulli rabbii gaaf tokko waa fokkate namni kun gosa ebaluu irraa dhalatuun gosa ebaluu irraa bahuun jedhanii. Wanni harargeellee komannu hin jiru maama bayaanii ulamaa harargeellee wanni komannu hin jiru maaliif gorsa dide xiqqaan gorse guddaan gorse ulamaa'iin gorse shaamiin obroo gorsa dide rabbillee quraana keessatti nama yoo gorsitanii eegana ammoo isin dide homaa ammootiin isin miidhu isin dararu yoo ofii keessanii qajeeltanii dhiisa. Kanaaf irra guddaan jimaa jalaa dabarsu jimaadha gurbaa waan akkasiisa godhe halkanii guyyaa walitti dhaabee jimaa ammoo hirriban qabu. Kanaafuu komatina warra harargeellee ulamaa'illee komatina waggama takka hidhamu poolisiin harargee rabbumaa jedha kiristaana islaaman jedhu mana hidhaa waggaa tokko nu hidha rabbumaa jedha nu hidha. Isa barbaanne nuti hidhaa wayita jennu isa barbaanneeti nageenya isaa barbaanneeti fayyummaa isaa barbaanneeti. Bari islaamummaa waan guddaadha maqaa sheekaa qaba fagana dubbanne malee nama biraa osoo taate dubbanna asli kiyya sagaraa gattaa'e bar waliyaadu billaahi. Jijjiiratu maqaan feesbuukii jijjiiramuu fi dide.
Maqaa san jijjiiratu. Atuu fi akkami keessatti? Ana dhukkuba xiqqoo isi. Maalitti si dhukkuba lafeetii yaa filannoolee filannee geessine bar. Eenyu filattan? Wanni kun hin badu isii qalamni namarraa hin badu isii maali? Badni Eenyu filattan? aslii kiyya waan taateeti akka nama hin beekne godhatta. Kennuma kaayisuma Dr. Abiyyi maaka biraa kan filta sila warra danqaraa keessa deemee ammoo rifeensa akkana gadhiisu kana filtaaree kun ammoo sila qubaan farramna. Warra barumsa hin qabdu bar jarri zamana ammootiin namni biirii walii galutti jarri achi keessa deemtee dhokaasti. Danqaraa keessa deemtee dhokaasti. Maal sii godha aslii kiyya? In argineeti bara Dr. Abiyyi waamee jarattiin amaamaa irra uffistee rifeensa paarlaamaa seente hin saalfadhe jala Oromoo maa jedhee tunni. Maal gooti biyya akkamitti akkana bulchanii beekumsaan bulchanii. Namna Dr. Abiyyi beekumsaan bulchaa jira. Waan nu godheetii mi lafa nuu kenneetii miti. Nyaanyaa nuu kenneetii miti. Maal gootaati yaa bulchu. Eenyu si bulchanii? Sheeka bari jarri badhaadhiisa akkanatti wannoon jedhina halkan dhufanii manaa isin fuudhani. Eenyutu fuudhaati? Eenyu fuudha? Gaafa rabbi ruuhii fuudhaati. Maal taati ati? Dhiirummaa keetiif si jaalanne bara duraaniitu akkatti haasoitu haasawa kee ilaalee si jaaladhe. Gaafa duraaniitu gootummaa qabadda. No, waan filillee yoo ta'e biyya namaa jiraannu ana godha jiru an nageen akka haasaa kiyyan dhaabbatee sababa namatti ta'uun barbaadu baran. Yoo ta'ellee qofa kiyya waan dubbadha malee amma asirratti isin haasofsisee miira keessa isin galchee osoo boru isin booda waa taatanii sababa isinitti ta'uun barbaadu. Karaa nama miidhurratti si wajjin wannoo harka isin hin dhabu. Haqarratti yoo taate homaan taatu haqarratti yoo falmattee haqarratti duute homaan taatu lafeeti. Yaa numartuu Oromoo mi Oromoo filannoo haqaati miti kaasammuun kiyya filannoo haqaati eenan amanne. Ani Dr. Abiyyiin filadhe lafeeti yaa geeffadhe dhumate. Bakka isin ka isin ta'e filattanii miti warra kaan ta'e mootu maqaan hin arrabsina. Ishi ayyee. Nullee keessan isinii kabajaa isinillee kennan nuu kabajaa jechumaaf. Diini maa gootan jecha. Eegaa nuti amma warra biyya bulchuu mormu deeggarraa. Amma naaf isin Oromummaa Islaamummaa biyyooma walitti qabna malee poolitikaan nu deeggarru garagara wal danda'uu jedhama amma akkatti namni yaada garagara walitti dhufee waliin haasa'uun kun wal danda'uu jedhama isinii galee. Akkasumattuu waliin arrabsinu kaayoo ati siyaasaa biraa qabaattee an siyaasaa biraa qabaadhe islaamummaa waliin buufu nama Dr. Abiyyi yoo daggafe namni gariin islaamummaa akka waan hin qabneetti ilaala. Kana ammoo ati waan biraa yoo daggafte akka waan ati islaamummaa hin qabneetti an si ilaala. Ilaalcha akkana haafu ilaalcha akkana ta'uudhaan qabu maaliifi waan sunnaa tahee jennaan hubadhee jennaan filadheemi siillee atillee hubattee jennaan filattee miti maarree kanaaf jecha islaamummaa wal baasuu hin qabnu nuti. Filannoo yaada abbaati. Si gale moo si hin galle? Waan barbaadde filachuu dandeetta. Anillee waan naa ta'e yaada kiyya filadhe. Atillee waan sii ta'e filatte. Oromummaa waliin qabna islaamummaa waliin qabna. Garuu wal taanee isin dorgomaa turtaniyyuu mi garamiin filattan sila? An dorgomaa amantii islaamaati an. Jechuun baaleen bakka buutanii dhiyoo kana sharaatoon hin turre. Suni dhimma ammootiniin waliigala Itoophiyaati. Dhimma waliigala Itoophiyaatiif. Ka dhiyoo kana sharaatoon turtan summoo? Dhimma waliigala Itoophiyaatiif waan amma dalagame aga Dr. Abiyyi ammootiniin filame maaltu dalagame maaltu hin dalagamiin jechuun daftarri naa kennamee pirezidaantii mana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa irra naa kennamee daftarri kiyya akka jedhaa bara irra deemee ilaale Bishooftuu dhaqee ilaale Wanciraa dhaqee ilaale biyya irra deemee ilaale maaltu hojjetame ka waggaa 2 hojjetamee jira ka waggaa 3 hojjetamee jira ka waggaa 1 xumuramee jira maalitti jirti biyyi maraa keessa deemee ilaala ka Oromiyaan tiyya sani ammootiin bakka bu'aa bakka bu'aa dhimmoota Islaama Itoophiyaati. Bakka bu'aa hojii erga Dr. Abiyyi filamanii hojii Oromiyaa keessatti hojjetame
bakka bu'eetiniin nama turizimiidhaaf filameedhaan turizimiidhaaf bakka kamtu dalagamaa jira kamtuun dalagamin Turizimii. turizimii daawwataadhaan Daawwataadha moo daawwachiisa? Miss Tourism Itoophiyaadha moo Islaamikii? bakka bu'aanana ka filatame Inna Tourism Oromiyaa fi Itoophiyaa. akkamii aslii nagayaa Nagaa alhamdulillah fayyaa. baga jiraatte kaa Baga walumaan jiraan. sa'aatii kana gahuunuu waan guddaadha kana moo Alhamdulillah shukriin ka isaati. shukriin ka isaatiif haruu rabbii galchina Alhamdulillah. Aliyyi ibn Abi Xaalib akki jedhu Eshi. adda haruu yoomaanii jedha waggaan kun guyyama lama jedhu fayyoomun laka wa yoomun aleeyka guyyaan takka siif taatii guyyaan takka sirratti taatii gaafa guyyaan siif taate san hin baxraanayinii waan hin taane hojjetinii qeerii keessa hojjedhuu waan hin nadaamoyne keessa dalagadhuu jedhe gaafa guyyaan sirratti taatee fitnaan sitti dhufte fitnaa san irratti obsi fa innaka tu'jar indallaahi ati rabbi biraa hin mindi'eeffamtaa jedhe akkana moo akkanaa miti Akkana. Eewwaa dukkana halkanii hin sodaatin walaakin dukkana qalbii sodaadhu qalbiin nama dukkanaayu dukkanni halkanii fajri bayuudhaan deema dukkanni qalbii yoo fajri bahellee hin deemuu beeki wanni ammoo dukkana qalbii deebisu zikrii rabbiitii ta'a rabbiitii qur'aanaa beeki akkana moo akkanaa miti Akkana. duniyaan tuni madrasaadhaa beeki madrasaa ijoolleen itti barattu amiirri isii eenyu jennaan zamana ustaazni isii qadara namni isii baratu darasaan isii eenyu jennaan anumaaf si ilma namaati akkana moo akkanaa miti Akkana. kanaafi wayyoomii waniin siin jehuudha barbaade lama waan akkasii bara bu'aa jeetii asli waan siin jehu ila gurbaa tokkoon beeytaa fi sheeka gobbaa je'aniin tokko ni beeytaami hin beeytee Sheeka gobbaa hin beekee saahiba. maal irratti saahiba beera bu'aa jee irratti maal irratti saahiba bee namtichi nama saahiba waliin kaajanii guyyaa kiyyaa nama jaalate waliin kaajanii maaluma irratti saahiba lamee diyyamee Sheeka gobbaa saahiba ijoollee biyyaati. Baay'ee wal jaalan. Ka wal jaalatuun akkasuma ta'ee lafeetiyyaa jaalalli biyyaallee eega qabaattan biyyooma walitti qabna arsooma walitti qabna kasantaru islaamummaa walitti qabna maarree jaalala biyyaa sanillee waan eegutu jira jaalala islaamummaa waan eegutu jira jaalala oromummaa waan eegutu jira oromoon teedda safuu dhabeeyti islaamummaan san daran nammootiin safuu eeydi maarree lafeetiyyaa gurbaan dimlaayitii kana beeytaati dimlaayitii kana waan san ta'eef wasaahibul beeyti adraamaa fi beeytii jedhan waan mana isaa abbamatu beeka waan mana isaa keessa jiru waan mana kee keessa jiru situ beekam kana waan ta'eef nama tokko beeki amala isaallee beeki waliin beeki jedhan akkasan waan ta'eef waan jaalala biyyaa diigullee iraasoo isiisiin asirra fiddalii lafeetii yaasli waan safuu biyyaa cabsu waan safuu ammootiin oromoo cabsu waan safuu islaamummaa cabsu waan safuu ulamaa cabsu waan safuu gandaa cabsu in hojjechiisiin haasofsiisiin lafeetiyyaa taarikni hamaadha taarikni beeytaa nama maaru yoo toltuu dalaydellee simarraa haasayama yoo badduu haasoytellee lafa siitaa kana waan ta'eef haga dandeettee gorsibe haga dandeettee mee obboleessa keellee kaddamadhu warra keellee haateellee kaddamadhu jeeyimme fira keellee kaddamadhu jeeyimme ollaa keellee kaddamadhu jeeyimme mee ufii walloltee dura ufitti deebi'i jeeyimme mee jeeyimme aslii kiyya jeeyi nu gammachiisime awoo nu gammachiise akka jeeyini jettaa boon jettu hin jedhaan
Aayaa qurxummii ol darbame mooraalii makiyyaafu haaloo jettanii. Saayibni aslii baay'ee jira. Saayibni aslii baay'ee qurxummii ol darbaa isiniin jedhan moraaliif. takkaa bara Qurxummii ol darbaa isiniin jedhan warri as jedhi jirtan qurxummii guyyaan kamisa. namni si jaalata. Namni si jaalata beektaa. Wallahi si jaalata. Iba keddaa yoo ati jette illee wallahi guyyaan kamisa dhugaadha. Dalagaan namaa wiixataa fi kamisa ol fuudhamti jedhan. Maa kamisaa wiixata bichaa guyyaa biraa ol hin fuudhamtu? Lakki ol fuudhamti. Wiixataaf kamisa addatti ol fuudhamti jecha hallanyaa. Hallanyaa ol fuudhamti jecha. Kanaaf rabbi ol isin haa fuudhu. Afoo gurbaa san gorsi beera bu'aa jedhii as eega saahiba taate. Aloo jetta mana jedhama. Gurbaan nama hin baaru dhalgire. Rakkasiisan. Sheekarratti guyyaan kamisa waa ol darbaa ka jala nama 4,400 jirtanii nu saalfachiisina maal taatan? Du'aayi Kee bara isinumatu beeyta jettee nuudaa ishifte haa ta'u. Kaal godhare. Kaal godha. Waan godhantu jira. anna keenya isaatiin fiduu sodaadhe dhiisee bar. Akkasanii lafeetii yaa garaan haadhaa burree jechuu argitee miidhama. Burree farasli. Haal godhatee rabbi du'arraayyuu jiraa baasa. Jirarraayyuu du'aa baasa. Jaartiin nabiyyootaatu garii warra ibiddaatii bar. Ilmi nabiyyootaatu warra ibiddaatii bar. Abbaan nabiyyiitu warra ibiddaatii bar garii. Abbaan Ibraahim warra ibiddaati. Nabiyyanaa Ibraahim. Haal taate ati haal taate. Dubbii kaata sii galte. Siin galle amma. Jarana sheekaa qurxummii isin qabatanii sheekaa qurxummii ol darbuu diddanii. Sinamni 2,600 kun uummata waa takka hin qabne as jira. Haadha kullu nafar miskiin. Ani arguu iyyuu bara qurxummii maalii jettan kana geemii maalii taphatan kanallee takkaan beeku wallaahi takkaan illee hin beeku akkuma